Yooyyaa aanaa dhufu baga gara YouTube chaanalii kanatti nagaan dhuftan. Maalummaa fi fayyadamummaa teekinooloojii ji'oospaashaalii baruu barbaaddu? Maarree YouTube chaanalii kana sabskiraayib gochuudhaan maatii nu ta'a. Waraabbii viidiyoo kan suur-sagalee kana keessatti boca Excel foormii irratti qopheessine gara ODK serverii irratti akkamitti upload yookiin fe'uu dandeenyu kan ilaalludha. Viidiyoo darbe keessatti guca yookiin Excel foormii akkamitti qopheessuu akka dandeenyu bal'inaan ilaaluun keenya ni yaadatama. Viidiyoo kana keessatti ammoo akkamiin guca yookiin foormii qophaa'e kana gara ODK serveriitti fiduu akka dandeenyu kan ilaallu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanatti nafaana turaan asirraa qooti. ODK Central maalidha? ODK Central serverii daataa keenya irratti to'annu yookiin maaneej goonudha jechuudha. ODK Centralii akkamitti arganna? ODK Centralii bifa lamaan arganna. Tokko ODK Cloud jedhama. Inni kan biraa immoo self hosting ODK Centralidha. ODK Cloudin serverii warra ODK yookiin kan online fayyadamnu yoo ta'u, inni lammaffaa self hosting ODK Central yookiin serverii mataa keenya yookiin kan waajjira keenya irratti daataan kun akka store ta'uuf nu gargaara jechuudha. Self hosting ODK Centralin akkuma beekamu serverii mataa keenyaati jenneerra. Sanaaf serverichi immoo requirementiiwwan inni qabaachuu malu operating systemiin serverii keenya Ubuntu ta'uu qaba yookiin Windows 10 yookiin immoo Mac ta'uu qaba jechuudha. Egaa sana ta'ee booda application'iiwwan akka Docker Compose, Git, Node, JavaScript'in ni fe'amu jechuudha. Seetappiiwwan kun sana raawwachuuf immoo ogeessa ICT nu barbaachisa. Yoo self hosting ODK Central fayyadamna ta'e jechuudha. Kan yoo ODK Cloud fayyadamna ta'e immoo akkaawuntii isaanii create goonee login goonee gallee fayyadamuu dandeenya. Ogeessi IT'n barbaachisu waan mataa keenya sana fayyadamuu dandeenya. Kanatti aansuun ODK Centralii kan serverii mataa keenya irratti create goone irratti akkamitti daataa yookiin foormii upload akka goonu, projektii create akka goonu kanatti aansinee kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti user accountii fi passwordii keenyaaf yookiin jecha darbii fayyadamnee gara ODK Centraliitti login goona. Sana aansuun bifa kanaan nu banama jechuudha. Asii gaditti kan argitan pirojektoota armaan dura herreegaman nuti haaraa banannaa ni hojjennaa. Sana booda create project kan nu dhufa. Maqaa projektii keenya asirratti barreessina kanatti. Sana booda kennee baana jechuudha. Projektii haaraa kun successfully created jedheera nu uumeera jechuudha. Kanatti aansinee foormii haaraa upload goona. Foormii bakka jirtu kanatti click cuqaasna. Upload jedhu kana filanna. Bakka faayilli keenya jiru deemnee barbaadna jechuudha. Faayilli keenya XML ta'uu qaba. Download keessa jira kan koo download kana booda kunoo argadheera. Uploading godha jechuudha gara serveriitti. Egaa filadhee booda open jedha. Okay. Ittiin fufaa okay jedha. Sana booda vershiniin isaa hundi sirrachuu egaa mirkaneeffadhee booda testiin godha bakka kanatti. Test goona. Bilbila keenya fayyadamuudhaan ODK Collect irratti iskaanii gara boonee booda daataawwan yaaliidhaaf irratti gashina jechuudha.
yaaliidhaan eegga jennu hundidha. Refresh gochuu qabna bakka kana. Refresh qabuun daataan nuti irratti fishine bifa kanaan nu dhufa. Publish goona kana booda publish gochuu dandeenya. Preset jenna draaftiiwwan jirraa balleessaa daataa kana booda kaaraatti upload nu godha jechuudha. Kanaaf foormii keenya upload goonee jirra. Amma immoo akkamitti akka settingii waan tokko sirreessinu ilaalla. Userii add gochuu qabna. Itti aansuudhaan application userii akkamitti akka add goonu ilaalla. Bakka app user jedhu kanarratti create app user jennee humna application userii keenya data collector yookiin nama ragaa funaanudha. Kanaaf data collectors jenna. Save jennee baana jechuudha. Bifa kanaan QR koodiin nu dhufa. Close yookiin ammaaf close yookiin done jennee baana. Close yookiin done jennee boo dandeenya cufna. Taansinee form access kennina jechuudha. Nama ragaa funaanu kun formii arguu qaba. Kanaaf bakka kanatti tick goona jechuudha. Tick goona jechuun formii koodii kee collector irratti arguu danda'a. Antick goona jechuun immoo bakka sanatti blank ta'a jechuudha. Yookiin hin dhufu formiin gara data collector bira hin ga'u jechuudha. Egaa kana mirkaneeffannee booda banaa ta'uusaa egaa mirkaneeffannee tick gochuu qabna. Save jennee baana. Bifa kanaan inni itti aanu QR code generate gochuudha. Kanaaf app user bakka jennee dhufnee bakka kanatti click goone QR codein automatically generate nu ta'a jechuudha. So QR code generate nu ta'e kana snapshot yookiin screenshot fayyadamnee gara bifa kanaan snip godhanna. Sana booda gara folder barbaadnu yookiin bakka barbaadnutti save goone data collectoriif qopheessina. Asirratti maali faayidaan QR code jettanii nu gaafattan? QR codein serverii fi data collectorii link gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Amma namni data collect godhu QR code kana hin argannetti data collect godhee erguu hin danda'u. Odii kee collect bira jiraatu illee. Kanaaf QR code kana fayyadamnee data collectorii fi serverii link walitti goona. Egaa link ta'e booda data erguun itti fufa jechuudha. So bifa kanaan QR code keenya qopheeffanneerra. QR code qophaa'e kana immoo gara Telegram groupii yookiin emailiinis ta'uu danda'a gara data collectoriitti erguu yookiin qaqqabsiisuudha kan jechuudha. Bifuma kanaan bakka groupii data collectorii irra jiran irratti QR code kana gara isaanitti erguu dandeenya. Viidiyoon akkamitti foormii upload akka goonu dabalataanis immoo QR code generate akka goonu QR code generate ta'e kana immoo akkamitti userii qaqqabsiisna kan jedhu ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanu immoo akkamitti odii kee fayyadamnee QR code kana scan erga goonee booda data collect akka goonu bal'inaan kan nu ilaalu ta'a. Waan hanga xumura viidiyoo keenyatti nu faana turtaniif guddaa galatoomaa. Buraa bulaa deebanaa isin jechuun barbaada. Ulfaadha.